lukkuu torba galchine dhibba torba kana keessa bakka yoo xiqqaate guyyaatti dhibba 5 akkasiin buusanii yemmati tokko fayyadamaa ta'aa jirra jechuudha gammatitti. Yeroo duraatiif kaapitaal xiqqaan kaanee aga birrii 200,000 akkasiin ta'an jalqabneeni. Sanirraa kan ka'e immoo aga ammatitti bakka kaapitaalli keenya xiqqoo hagati tokko wayyaa jechuudha isa duriitirraa jechuudha isa sana. Jechuun hojii kanaaf bakka haalli yeroo keessa jirrus yeroo hojii kaanis hojjechaa turre barachaa turretti bakka haala wantoota akkanaa wantoota horsifamu kana irratti badhaan xiyyeeffachaa turre waan ta'eef isaniif immoo wanta kana yoo hojjenne wuxxeetii nu agarsiisne itti galee gurmuu kanas immoo gurmuulee lafa kana gannanii mana kana san booda haala kanaaf akkamitti kan nu ta'e haala hojii keessa keenya jirudha jechuudha. Osoo gurmii kana eegaleen dura kuuwwan keenya barataa turre barannes barnootaan jijjiirame in arganne inni yaanne turre garuu hundi keenya wuxxeetiin nu jalaa hafee ture. Dursinee takaraayaanee hojjechaa turre. Gaafa takaraayaanee hojjechaa jirru nu hawwataa hin turre. Kana dura waggaa 7 naannoo waggaa 9 gunneerran hojii kana erga eegalle. Hojii kana karaa mootummaa dammoo yeroo gaafannu lafa yeroo gaafannu 2015 inni lafa gaafanne laficha isaan nu kennanii lafa kana irratti dammoo dabnee haaluma isaan nu kennaniin irratti ijaarrannee hin galle karana gaafa gallu dammoo ofii keenyaaf carraa hojii ofiif bannee goddanyoota keenyaaf illee jijjiirama guddaatu jira. Fakkeenyaaf yeroo takaraayaanii hojjennu san amma fakkeenyaaf kan mana kiraaf keenyu san yeroo san sarratanyaallee nama tokko naan hojjechaa turre amma nama jaaf carraa hojii bannee jirra. Kan mana kiraadhaaf kaffallu san carraa hojii namoota uumneef san mindaa isaanii biraa ulaagaalee hedduutu jira isa guunneef isaaniif carraa hojii bannee isa tarreef dammoo karaa koontii keenyatti kaapitaala keenya ol guddisaa deema. An qabnu amma horii 26 kan ilmaman horii 14. Ji'aan 130 20.